Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n akka jedhutti bara 2020 keessa uummanni addunyaa walakkaan dhibee busaaf saaxilamee kan ture yoo ta'u biyyooti Afrikaa uffee Saharaa gadii keessaa lubbuu namoota hedduu galaafateera. Dhibeen busaa kibba bahaa Eeshiyaa, baha Meeditiraaniyaaniif dhiha Paasifik akkasumas Ameerikaa kaabaa, Kariibiyaan, Ameerikaa waaltaaf kibba Ameerikaa keessatti argama. Haa ta'u malee lakkoofsi kun akkuma ol ka'etti jira. Keessumaa Afrikaa keessaa dhibee kanaan kanneen du'an 80% daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e. Gabaasni dhimma dhibee busaa addunyaa kan yeroo dhiyoo WHO'n baase bara 2021tti namoota dhibee busaan qabaman miliyoona 200 fi miliyoona 47 keessaa walakkaan Naayijeeriyaa, Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Yuugaandaa fi Moozaambiik keessaa jechuun ni danda'ama. Bara 2013 saayintistoonni dhaabbata dawaa guddicha kan GSK jedhamu keessaa hojjetan bookeen yookaan binniin busaa Anopheles jedhamu kan baakteeriyaa Delftiyaa surhaatensis jedhamu baatu. Kunis laaboraatoorii Tres Cantos kan Madrid keessatti qoratame. Baakteeriyaan kun keemikaala Harman jedhamu kan guddina ilbiisa busaa ittisu maddisiisa. GSK'n baakteeriyaa laaboraatoorii kana keessatti argameef fedhii guddaan erga jiraatee booda maqaa masoo TC1 jedhu itti moggaase. Hoogganaan GSK Tres Cantos haala isaa innaa ibsan. So the bacteria gets inside of the gut of a mosquito. Even if one single bacteria will go there, it stays there like the microbiome. Kanaaf baakteeriyaan kun garaacha bookee busaa keessa seena. Baakteeriyaan tokko qoftillee achi yoo seene akka baakteeriyaa kaanii achitti hafee garaacha bookee busaa keessatti wal hora. Akkasumas baakteeriyaan sun meetaaboolizmii inni uume keemikaala Harman jedhamu kan jireenya hanqaaquu ilbiisa sanaa irratti dhiibbaa geessisuudha jedhan. Qorattoonni akka jedhanitti wanti guddaan baakteeriyaan kun daddarbuu ilbiisa kanaa kan ittisu yoo ta'u sanyii biinni busaa sanaa garuu hin jijjiiru. What happens is that the bacteria colonizes the gut of the mosquito, but doesn't modify the DNA, doesn't modify the ability of the mosquito to grow, doesn't affect the ability of... Wanti ta'u baakteeriyaan kun bookee busaa dhuunfata garuu DNA isaa hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa guddachuuf qabus hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa akkuma biinniiwwan busaa kabirootti jiraachuu danda'an illee hin jijjiiru. Kanaaf walumaa gala jireenyaaf faca'ina isaanii irratti dhiibbaa geessisu qaruma hin jiru jedhan. Qaamni biinni yookaan bookee busaa haleellaa baakteeriyaa irraa irra ga'u ittiin dhaga'amu. Kana jechuun immoo dandammachuu danda'a jedhan. GSK'n amma Yuunivarsiitii John Hopkins kan Ameerikaa waliin ta'uudhaan baakteeriyaa dhukkuba busaa ittisuuf oolu qopheessaa jira. Kun garuu waggoota fudhataa jedhamee eegama. Gara furmaata guutuu dhibee busaatti waan geessullee miti. Baaros Agweer meeshaa dhukkuba kana ittisuuf jiru kan biraa ta'uu ibsan. And this is targeting the mosquito. And it's just another tool. Just another tool. Taking in isolation won't have the remedies that we intend. Kun bookee busaa irratti ka xiyyeeffate yoo ta'u, kunis meeshaadhuma biraa qofa. Adda baafame yoo fudhatame qoricha nuti yaadne yookaan barbaannu wal'aansa ittisaaf to'annoo yookaan faca'ina bookee busaaf homaan gargaaru jedhan.